Mee eenyu isin keessaa kan ajajamu jiru? Himaa haa isiniin baanaa bar. Maal jettee yoo? Ani wanni guddaan garaa na nyaatu taala miidhu jiru tun haadhatee nyaami. Wanni hin jiru jiru kun siif hin galle waan itti jiru kana yoo dhiisne maal rakkoo qaba? Rakkoon qabu qoy. Tokko keessanitti yoo hin ajajamne jettan inni fakkeenya isiniif haa ta'u. Deemaa isin hundinuu hara dalagaa keessanii dalagaa keessan bifa sirriitiin raawwadhaa. Mee eenyu isin keessaa kan ajajamu jiru? Ararittis takkaa namni nu daffare hin jiru. Bar dubbii waa akkasii miti. Isa bichaa silaa taate.
nangarsiisni deemee fayyaade. Harree ilmaan harree. Harree yoo na xabbasuu barbaadde siif hin milkoo. Voy a decir que te obboleettiya waas gaafadhu maal qaba waan biraan jenne waas gaafadhu injeema yoo naadii bistemaan rakkoo qaba Anta akka namni kana ballaan nalakkafeen beeku. ballummaa fi waas gaafachuu maaltu waliif ije obboleettiya akkanumatti caljattee nama arrabsita Siifi meebar harree yoo na xabbasuu barbaadde siif hin milkoo. maali dhiiroo namni ganda kanaa hundi fayyaan qabuusa Boo'eenyu fayyaan qabu. Hoyyaa hin jenne akka kanattu jiruun koodii nu gaafatte si miti obboleettiya jabaa si haa baasu lakki naa miti Mana jala deemta, na jala deebi. Waan biraati miti dhiifamaas gaafachuu deema dhiifama. Ayyoo maa rakkoon qabu dhiifama bakka na jala deebiin gaarii. Dhiifama yoo naa goote hayyee hundumarraa dhiifama naa godha. Ayyoo maa rakkoon qabu. Yereefu maal na gaafachuu kaatu. Ganda kana jechuun ganda kana xiqqishoo bakkaan jirurraa obboleettii takka kanarraa akka malee godhaniitiin ganda kana jirtii jaanii gaggaafachaa dhufe yoo beekte footoo si garsiisee sin gaafadha jeetiin. Singapore je dhufe an garu deebisaan teenaaf hin taane. Umaa rakkoon qabu gandi kun ganda kiyya waan ta'eef jecha takkatti waan hundas garsiisa.
Maali yaadaan kuttee bar maal taate? Ayi umala kiti kisho dubbuma tanaan na yaachise. Abshirni tolti rakkataniituma wallobbaani. Wayin irraa dhiisii maalitti hin beeka tiyyatuun rakkoon bakka rakkumaan rakkoo keessaan rakkoon abbaan saawani takkarra lamarra sadi nadda bakkaan amma faayif gollaalee jaafi sagalu addaan gollaalee akka bakkaan jiru an tiyya waan rakkoo keessaa buunatti hin fakkaatu dhiisii ana rabbiin anuma bichaa uume anuma bichaa kana qoraa rabbiin. Lekki akkanallee je'ini abshir keessumaa baataa jiru addunyaa tun bar qormaata. Hayyee numa jenna gaa numa jenna teenya tun ayyaa abshir. Mee seenaa teetirraa waan takka naa odeessime. Seenaa jettee seenaa tiyya seenaan hin dhumtu haasomtee hin dhumtu seenaa tiyya rakkoorraa feetamu balloon hin qabu rakkoorraa yoo feete rakkoo akkanatti nagaafadhu si waxtaan bakkumaan diimtuma gurraatti tarumaan seenuma tiyya tarumaan irraa siimuu bichaa nagaafadhu. Walumaa galattu haala jiruu fi jireenya keetirraa waan takka. Maal seetaa rakkoon tun narra wal keesseetiin obboleeyyan lamaan qabaa tokko dhiira takka dhalaa. Ini jelas hutan wala. Ijoolleen hundi seentee baate duuboonni jiru barsiisaa qofaa jira.
Abo maal godhu jirta? Ma waata kollotti jiru waata. Osuma seerkun osusuu barbaada. Maal waan dillee afaan qabdu kun? Ma daabboota kan barbeelee afaan kutachu jira sana. Uska jimaa qamoo jirta. Allahu billahi daabboo nyaachu jira jimaa afaan qabu. Amma si waan taaksii qarshii kudhannaa kan ta'e. Ayyee nan himtu gaa. Abo? Maal godhu jirta? Ma waata kallee godhutti jiru. Waaniin alatti eeguudhaarra mana naa galte kottu anuma jala ol seenu kottu. Seenu kottu. Dhaabbatu. Dhaabbatu. Dhaabbatu gamaan. Nalaali mee hojii? Hojii nalaali mee moo? Tufi waan afaanii qabdu tufi. Garbi moo harkaa qabdus? Facaasi. Abo? Waan na alatti eeguun mana keessaan naa baate. Maal boqo? Maaliin jee kun maali? Taa'e jilbifadhu. Taa'e. Aboo jettee kan maal galte? Walaa waata kan godhe beeleetummaan daabboota qabaanii kutadhe malee waata kan godhe. Ajaa'iba. Jettee deebitee aboo sirraan iyyaa laabarnin dulloomina seetan. Si guddisnaan boomina laalolji. Wallahi akkasii miti bakka arrabuu dan qabu bakka na duraa taate jummoo bichaan qabee yoo waan santiin xuyne bar. Si duraa taate? Jettee sanuu waan biraatiin sirriitti. Arrabuu arrumaa farnaa kuti bakka arrabuu. Lammaffaa waan akkanaa godhuu mitiiti. Nama waan akkanaa godhu ijoollee yoo deemtee sin ajjeesa si galee. Kai deem amma kai deem. Obboli. Abooti asaas talalle biyaa baxa. Hay sama jarjartanii fi fuqaraa kan ol deemti bar. Obboleessa keenya dabarsa. Abuu maal si dabarsinaa miti calqii dhaabbadhu. Qabalaan fuula kana si diimessa. Ati maal irraa barbaadda amma? Waan sirraa barbaadu sin agarsiisa. Waan sirraa barbaadu hin beektuumi. Biyya tana keessatti namni nuti dubbisnu yoo laa usuu dhiisiti. Osoo nuti hin dubbisne dhufanii nuuf goroora buusa namni. Ay maali maal taate saata naan dhufte? Homa wanta kallee. Natti maqaa maali fuula raasii mul'ataa mi? Ijoollee takkaatu karaa kana gubbaa jira. Karaa na dabarsuu jiranii nadhaan. Qaamee kanummaa nu tuffatee sidhee kun. Sibiila kanaan mataa isaanii bakka lama isaan godha mee seera. Bakka naan jirutti nama takka illee sodaatin nama takka illee osoo naan jiru takka illee si daffaruu hin danda'u. Kun na agarsiisa. Meeqami meesi bila kanaan mataa isaa dabana meeqami kun na agarsiisa. Meeqana kadhabbatu tanneen kana maaloo guddaa rabbiitiin ilmi namaatiin hilni. Aboo arra guyyaa keetti geensa. Atuumoo akkamtu dhufte? Aboo deem karaa wal garsiisi.
Ayah Azdi mah gadi rekanan Azdi mah. Jadi tidak benar. Kota Azdi mana sih? Ayah Azdi Pak. Betul kok kayak itu kan disi. Zarin teh tuh rufte. No jifal mundan disu. لا الجزء قلت انتوا انت كنتوا باتين Ni maaf malah kami tin. اي ما يسموه سياد وجولين بردلقان قبضوا Aran dago mana kan na tumani mo ni lumani mamma ursin na lumani mamale. سنة لقي خاكو جولين داتني ذاتنا عن قدافة ولا نينو Awan ni maaf. لا بدو خات maaliif maa waccan Jolen taka. وانت كلي وما انت انا Aw mal do istam tin ni maaf iti. aboon babbaaraginaati himaa maal taatan Tasi berarti di si Jole sedin taka tu khara kana ran tume. Rako khara ora samire sambrati toko. Enu samiso gurracha kaba toko mo di adi kaba burra burre tokos. baga isin tuman sanu ijoolleen nu tuma jettanii deemaa kottaa daba badaa jetii dura Ayya. badi deemi Maali yoo qiyaamaa dhaabbatiin ol laata si babbareenne. Abu malu rubaditi. Namni ammaan tanaa barkoofee jira. Maali yoo duboo yoo qoofe qabbana buusinaafi. Bofni gizee qofee kharra baati. Khay qabbana buusiif. Hundi keessanuu takka takkaan dhageeffadhaa. Nuti warra gosa guddaa Direedawaa tanattis, Haramaattis, Hararittis takkaa namni nu daffare hin jiru. Inumaa nama takka dhiisite hawaasni guutuu yoo waliin baan nu daffaran. Bar dubbii waa akkasii miti. Nama tokko bichaadhaa walleenuu namaa wajjin utumu jira. Awoo sodaataan sanyii teenyarraa miti. Amma isin na dhageeffadhaa gabaabdumatti deemtanii qabdanii naa fiddan moo naan fiddan. Dubbiin akkasii miti bara. Isa bichaa silaa taate qabnee fiduun nutti ulfaatu. Maal jechuudha boo? Isaan nama sadii. Kami kabiraan namni sadii. Tokko xiqqaa tokko jira kan inni jala caca'u. Nan beeku inni dhiigaan isaa xura isaa. Amma karaa kamiin isa qabnee fiduu dandeenya? Karaan itti qabnee isa fiduu dandeenyu yoo jiraate ilmoo xiqqaa san finnee asitti adamsuu qofa. Isa hundaa miti. Isin hanguu kunuu fiduu dandeessa.
Maali obbali kharaas jalaa bade. Ati saamma guddatee jechuudha. Amma guddinaa fi tana maaltu waliif fidiyoo kharaas jalaa bade siin garsiisa yeeti. Nan garsiisni deemee fayyaade. Hello. Hello. Abo. Mucaa lubbuu isaa yoo barbaadde magaalaa Dirreedhaa bakka malkaa jettutti nu kootu. Isa uumaata kan godhe anaan dhufa ammaan dhufa rakkoon qabu ni dhufa isa isumatu inni tuqin bakka isuma. Harre ilmaan harre sanuuni ciciistanii mee mucaan qabdanoo. Himaa gaa isiniin baanaa bar. Tokkootu nu taphattamee kuteera. Tokkoo miti nama dila. Isin tokkoon keessan nama kuma tumuu hin dandeessanii. Humaa asuma waliin jiraami tumnus walumaan tumnagaa. Nuti gosa guddaa takkaa gosa teenya namni daffaree hin beeku. Deemaati goda isaan jiranii baasaa fida. Dubbiin jajjabduudha duba nu qofaa deemee fida. Amma akkam jechuu barbaaddeeti? Jechuun atis wajji deemna jeeti.
jiru abida. Ma guddinaa fi tana maaltu waliif fidiyoo kanas jala balsiin garsiisayee fi Nan garsiisni deemee fayyaade. دكتور أكل تصبر تاي. ما هي لا تصبر لقيت كبابي دكتور أكل دينا دكتور tasgabbaa'u yommuu humaara kun hin jiru mirmaraa xiqqashoonni fe'isaanii mirmaraa sangoonneeti maalirraa akka jiru ilaalla. akkami silaa inni hedduu dhoowwanii bara akka malee dhoowwanii akkam jira silaa. Humaala kee humaara kun hin jiru. Dafi rabbi dafi waan irra geenaaf himi. Amma mirmaraa Abbaa malee guddisee mucaa kana. humaara kun hin jiru. Akkasimi.
Maali boo sa'a kana isaa dhufte? Oduu gammachiisaa siif qabadhee dhufe. Maali aduun gammachiisaan? Xiyyaa san iyya takka keessaa darbeetiin dhufe. Awoo dhamaa ija nama keessaa baasuun oduu gammachiisaadha. Amma iyyaan keessaa darbeemi booda lubbuun irraa darba. Hayyee deem lubbuma baantu san irraa baasii wagguu dhuftee badhaasa qabda. Hayyee ammaan irraa baasee dhufe. Sa oduu gammachiisaan qaba naan jaasa. Doktor, jireenya addunyaa kun qormaataati yerarra ana kan fadhe haasa'u mucaan akkam jira? Tasgabbaa'u lakkii garuu hedduun gaddaa qaleen isaa feeltee jira. Maal jechuudha maal jechuudha? Yaadatti maallaqa hedduutu akka nu gaafatan. Doktor, narraa fixe haa dubbitan maal jechuudha doktor? Dachoo guyyaa qaleen isaa lachuutu dalagaa dhaabee jira. Durumaatu furmaata doktor isin gubbaas rabbii jira rabbii fayyisaa natti himi waan ta'e maal jira doktor akkamitti jira? Asitti ilaalamuu hin danda'u biyya alatti miliyoona 3 si barbaachisa. Doktor maal dubbiin akkanaatu doktor duma miliyoona 3 malee hin fayyuu miliyoona 3 waan doktor firri keenyaa hin qabu miliyoona 3 sirraa hin fidaduma. Tasgabbaa'u intis waan dandeenyuun isin cinaa jirra isin nama gaariidha. Yaa doktor hayyee waan fadhe haa ta'uti mucaa adiraa hangaan maallaqa kana godaan seenee viidiyoon fudhi adaraa ga'a naa eegi amma ooi. Sufi waan maanii qabu sufi. Darbi woo harkaa qabdus facaasi. Maaltu furmaata? Furmaanni jiru yoo jiraate fuula namaa dhaabbachuu qofa ta'e. Fuula namaa yoon dhaabbadhe isin dhaabbadhaa hangasitti if eegi manarraan bahiin manuma taa'e. Furmaata jiru walumaan barbaanna malee. Nam lamaan fuula namaa dhaabbannu anumaa dhaabbataa barbaadee waan rabbina kanneen gaan fidutti ati manuma teessee yoona eede wayya. Lakkiin taa'anis waan biroollee dhabuu warra giiriitti yaada qeetii waan jirtiin. Hayyee akkas taasus hin turiin ammoo wanta na dhaqiisii waan siin jaan furmaata irra geessirra gahi mana gali mana neeyi. Angaruu hangaan waan hin barbaade harka dhutti mana hin gahi. Yaa wanta na deemu. Hayyee taate. Hello. Abo? Dette vino kottu siin erga.
Boo maaliif kana turte? Eessa kana turte? Bar wayin dhageetiin dhageeffachuuf ture. Maaluma haasofte hogguu ati uumama dhageeffatta? Jechuun barsanii miti tun oduu gammachiisaadha. Boo gurbaa kijiba garaanan guutiniiti caljiime. Wallaahi wabillaati kijibaa miti micaa ati dheengate tumta saniitu. Maal ta'e? Kaleen lamaan isaa dalaguu dhiiseeti obboleessi isaa ganda keessa deemee sadaqaa itti kadhachuu jira. Maal afaan bantaa miti amma siin ergaati. Yoom dhiiga isaa xureessine gana dhiiga isaa xureessina malee obboleettii isaa san hogguu kararra liiluu jettu inni heddummaatinaatii namuma lama taa'aatiiti fuudhaati kaan bumannu darba. San booda isii san fuudhaati haramaa darba. Isa garuu waraqaa barreessaatiif isaaf ergaaf. Gizee inni fiigaa gara kaambii dhufe akka buutitti cafaqa ajjeesa. Maallaqa bakkaan raabdee si Bakka galatu minaan kan itu masjid masjid Jumaa jala taa'eeti marxoo afiiti karaa biteemi. Bakki maallaqa bilaa fi tarkataa jiru deema jala taa'e karaa biteemi. Awwa sahi waan biraati kan. Awwa deemuurraa habasha miliyoona sadii ta'aa nu dhuftee mataa gubbaa naga bulsee deemme ija tanaa miliyoona sadii baasee gurgurtee dhuftee deem gana mangisiin si gaafanna ija baasee gurgurtee sana haptu. Hello. Maali inni si birin jiru itti kanniqa. Muciyyoo fudhaati amma qixxaa karaa haramayaa deemaani. Ajajni gubbaa isin gakkanname isii achi geessaati inni yoo dhufe akka buutii cafaqa ajjiisa. Hanan! 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 Hanan!
isa jiran Wallahi billahi nagarre. ni himta bakka lama as Wallahi nagarre. aboo ni himta moo Haramaaya jiran. akkasitti kunoo akkasi karaa haramaa gad dhufee mucootiin isaan akkasi barbaadu jira. Haala ulfaataa keessa dabarte. Ta'a akkanaatiin siin jaa ammoo inni guddaan angoloo qabu yoo jiraate takkafa maallaqaan arganne waan hin mucaasanitti hospitaala irraatti baasu. Inni hospitaala jira isis dhabee harka namaa jirti. Rabbi bakka akkuma rabbiin dafee mucootana fuunee dafnee mucaasanis wallaahi waan hin jiruufi waan hin dhiisu hedduun adda wallaalee jira. Abshir qalbii siin cabin sibiraan jira waan barbaaddu hunda. Haanuma jennu yaaboo namni takka addunyaa tanarraa namumaan qabuun dhabe isaan lamaan hin qabe isaan lamaan dhabe ati takkitti kunoo rabbiin biyya kana keessatti gaa nama gaarii na bira fide yeroo hedduu rakkadheetiin mucaa keenyaafis haleen dhukkubee nama gargaaru bira dhaqa nama hedduun dalagadhuu maal jaan akka waan dalagachuu dadhabee na doorsisuu turan. Meeqa rakkoon qabu naa kafala. Namni takkatti waan ulfaatu waan kaleensaa lamaan hin hojjettu biyya alaa geessanii yaaluu barbaachisaa miiliyoona 3 nu gaafatan. Maallaqni waan guddaadha. Garuu rakkoon qabu fuula duraaf yaaluuf ni yaala.
Dirree! Mucaa kana jirti! Dirree! Dirree!
Isa nama pura hote mo. Ni pura ni amas. Doktor lu pura tin duraran kha. Ni pura le khotam mo isa jira doktor. Doktor ale oza kana di sana doktor sani miti wallahi itu tahu udah saya mau ke nas laki doktor fanya ka biar isna aw ke nas wala doktor wallahi wo kan tidak kan da to aw ke nas mana dimaki kam polisin dewana ne bitur ke sai bide tundu be jawa doktor enyo doktor oza kana di doktor kan dijel to wala awata ma tamu kudo denne wala tamu kudo denne amo to oi doktor kana bola samna lagi berapa udah doktor mati me tes gambar kamu kan doktor oh cura kayak sih doktor kayak gini orang tuh dijel pecahan oh dokter mari kami karawan pikir mati kal dijawab kal आओ कहीं ना से करो ना तीन ना tapi sama kayak sih Memang itu kebawa dia hasil kalau hasil kayak sini kayak nasi sih banyak kalau biar kena jaga kayak nasi sih